Nagaan irra caaluu nagaa Waaqayyoo Waaqa jiraataa bakka kalatti iddoo jirtan hunduma keessatti isiniidhaaf abayyatu. Hordoftoota Qiddoo YouTube jedhu jalatti kan argamtan hunduma keessaniidhaaf nagaan abbaa kootii isiniidhaaf abayyatu isiniin jechuun jaaladha. Akkam jirtu nagaa keessanii? Inni madda nagaa keenyaa ta'ee gooftaan kan eebbifameef kan kabajame haa ta'u isiniin jecha. Mee akkam jirtu nagaa keessanii? Guyyaarra maaliif laayifii jireenya koorraa akkasumas immoo laayifii jireenya obboloota kootiirraa maaliif ani dubbanne jedheen dhufe isiniin jechuun jaaladha. Isaan dura jechuudha Oromoo maaliif YouTube kiyya subscribe hin goone? Subscribe maaliif hin goone isiniin jedhame? Inni kaanoo silaa halkan tokko keessatti 10,000 20,000 ji'a osoon guutiin 50,000 wal taasisa. Nuti maaliin jedhame? Nuti maaliif subscribe like waliif hin goonu isiniin jechuun jaaladha. Ammumarraa kaanee subscribe like waliif haa goonu isiniin jechuun jaaladha. Jirtu mitiire barri haarawaa kun immoo akkam isinitti jira? Mee akkam isiniin jechuun jaaladha. Bara haarawaa kanatti immoo madaamiin keessan bara haarawaa egaa yeroo qorraati huccuu qorraa isinii bittee isiniin jechuun jaaladha. Maaliif jennaan kun akkatti qorra keessa teessee hojjetta waan hin ta'eefi akkatti sukkumta waan ta'eefi akkatti ridda waan ta'eefi kanaafiyyuu huccuun qorraa si barbaachisaa isin jechuun jaaladha. Sistuu godhaa'ee kanadha maalidha jechuu dandeessu? Maaltu jira tirii hanga kanaa kan ittuu naan jechuu dandeessu? Nuti maatii 10dha. Qursiin jira, misaan jira, irbaanni jira. Kanadha. Dhugaa dubbachuudhaaf dandeettiidhuma nu warra biyya Arabaa keessa jirru nuu kenne Waaqayyo. Ani dubbachuudhuma hin danda'u dhugaa Waaqa dandeettii obsa. Isa maatii kee keessatti, isa mana haadha keetii keessatti obsuu hin dandeenye gola haadha ormaa keessatti si obsisiisa jechuudha. Kanadha. Amma bakka dhiqiin dhixxaa waanuma madaamin nara dhaabbatte dhiqiin dhixxaa waan naan jettu wayii natti fakkaatan nan viidiyoo kana ilaalaa dubbadhu. Maarreegaa akkuma waan ofii keenyaa hojjennutti yeroo hojjennu nu lakkaama. Wanti nuti goone tokkitti illee otoo nafiini nu lakkaamaafanii shikkii godhee taa'ee dhiqa jechuudha. Gadi yaasi waan hin godhu dhabnaani. Maaliif jenna kushinaani humnaa ol bishaan innaatti faca'ee hin qoshashata waan ta'eef kushinaa dhiquurra immoo gizee 2 haalatti gadi yaasee achi haalicha dhiquu wayyaadheen gadi yaasee jechuudha. Kanadhaan isiniin jedha. Gafammoo namni immoo obboloonni isaa immoo haala dhufan distii kana itti haalatti hojjedha jechuudha. Haalatti hojjedha. Mijijjaan tolfamee jira jechuudha. Akka biyya keenyaa mijijjaa dhoqqeerraa dhaanitti isaan immoo maal godhani simmintoo irraa hojjetan jechuudha. Simmintoo fashawarraa hojjetanii ibiddachi keessatti qabsiifamee distiin kun irra taa'a jechuudha. Kanarraa ittoo agara sitti biddi waan hin deemneef sa'aatii tokko keessatti
hoolaan xabbedhe bilchaate jechuudha. As keessatti asatti hojjetame jechuudha. Tiriisa kana muluu saammoo kan ruusii fi kan kabusiisadhaan sana gubbaa irratti saalunaa yookiin immoo akka shorbaa kan jiru waxii sana naqanii irratti nyaatanidha jechuudha. Kanadhaan isiniin jedha. Bakkee kanatti ijoolleetu natti dhufe. Asitti isaantu na dubbisaa jira jechuudha. Sarraatanyaa mucaa hedduu wajjiniin dhufaa jiru. Ani sukkuumii koottuma fufeen jira kaa. Isinis nafaan hojjedha. Isinis maaliif nafaan hojjettan jedheeni. Fidee dhufee viidiyoo waraabaa jira. Mucaa keessatti mul'isiini. Mucaan immoo as barbaadaa jira. Kanaafiyyuu fidiin jedheeni ishiin fiddee alasitti hanna mucaa gadi dhangalaastee jirti jechuudha. Viidiyoo keessatti mul'adhaa jechaan hin jira. Mul'atiin annan hin mul'annaa itti ishii bakka mul'adhaan jedheen jechuudha. Kanadha. Akkam akka qorraa jiru sinitti himuu danda'u dhugaa dubbachuudha. Yeroon kana dhiquu jechuudha. Baay'ee na diilallaa'e yeroo sana qorre yeroo sana natti qorre amma natti dhaga'amaa jira jechuudha. Innaa kanadha. Kana fakkaata akka tiriin dhumti kunillee yaa'eessu. Tirii kana shamarran biyya keenya duratti yeroo heerumtu amma jiraayyeen beeku. Amma yookiin baadiyyaa keessa jiraachuu mala. Hin jiru malee baadiyyaa keessa iyyuu tirii akkanaa miti kan bitamu. Tirii waan akka biratii wayii adii sanatu bitama jechuudha. Lakin bukkee garagaraa jirti karaa maxi bashaarraanaanii isa akkasiitu bitama malee tiriin akkanaa feerayyuu siniin jechuun jaalladha. Maaliif bara 2016 biyya waanan turee fi mushurraa heerumte tokko jira. Addoo ishii kan akkasii bittee fadii sana jechuudha. Sibiilicha bittee malee nadii kuni amma feeraa jechuudha. As garuu jira. Siin jedha. Egaa majabaan nagaa ramadaanuma ta'ee dhugaa dubbachuudhaaf mana kana keessatti mi'a dhiquun ramadaanuma. Ani yeroo sana eessattan baqadha jechaan jira dhugaa yaaddoo natti ta'eera maaliif jennaani. Egaa ani barreen gadda biyya koon ture waan ta'eef biyyi kunis sanaaf bara kana haadha waan ta'eef manni kunis biyyi kunis sanaaf haaraadha. Haa ta'uyyuu malee ramadaan akka amantaa jechaan jira yaaddaan jira jechuudha qomoowwan. Isa kanadha. Maalumaafuu nu gargaaraa hin gargaaramtu siniin jechuun jaaladhaan sileenaan gargaarama. Gargaara uumaan keenya shakkiin qabaannu waan isaanii tokko afaan isaa manni nuti keessa jirru akkasumas immoo maatiin nuti keessa jiraannu amalli isaanii gaarii nuuf haa ta'u malee wanti hin danda'amne hin jiru siniin jechuun jaalladha kaayee kanadha. Yeroo akkatti harki keessi ciccitee bishaan harkasi kukkutee qorra harkasi kukkutee dadhabbiin dugda si kutee mar'imaa walitti si rukutee isayyuu keessuma koona nyaatamee maatiin koona nyaatanii jaalalleen koona nyaatee ennaa jedhamu baay'ee namatti ulfaata jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Yeroo tokkos immoo nutumti gara laafummaa nuti keenya birriin biyya arabaa waan hin dhumne nutti fakkaate isa kanaaf isa sanaaf garuu nuti akkamitti jiraachaa jirra akkatti jiraachaa jirra jechuudha. Naxalaa caamaa tokko waggaa tokko naxalaa caamaa tokko isaa walitti hidhachuu dandeenya. Innaa qilleensi isaa nuti tolee fuula keenya nu bareecheedhaaf osoo hin taane keessi keenya garuu miidhamaa deema jechuudha. Arjummaa humnaa olii arjoomnee
waan hin dhumne nutti fakkaate yeroo tokko kuma 500 qabaanne irra ta'e baay'ee waan nutti fakkaata jechuudha. kuma 30 yoo nyaanne ji'aanii baay'ee waan nutti fakkaata jechuudha. Obboleettii kosiimaan ilaa raga jechuudha. Gimbanyoonni hojii humnaa kan hojjetan hojii guyyaa kan hojjetanii ji'aanii sana niifati nyaannu hin nyaatu jechuudha. Akka waan guddaatti hin ilaalina. Akka nagaa maali jettanis immoo jettnee qabeenya keenya waliif gadi bittimsuu hin qabnu. Keessi keenya dhumaa deema. Humni keenya dadhabaa deema. Kanaaf immoo waan hundumaan iyyuu of qabuun barbaachisaadha. Ofiif ta'uun barbaachisaadha. Yoo akkas ta'e milkaa'uu dandeenya. Nama birattis fudhatamuu dandeenya. Kana isiniin jechuun jaaladha. Bara kanas golu mormaa barachaanus biyyatti galee haalli gaafama jechuu didee gaafa wanta tilaalte hir'uu ta'e deebitee biyya hormaa. Ani dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha yeroon deebi'ee biyya kana dhufu anumatu gadi jedhee hojjetaa amman jedhutti ture jechuudha. Anumatu amma duduma koo kana gadi jedhee hojjetaa. Ji'a 10 biyya taa'ee dhufe garuu gadi jedheen hojjedhaa jedheenan ture jechuudha. Innaa waan gootan hundumayyuu hiriyaa jaalattan qabdu soo ta'e namuma gaa'ela keessanii namuma faana dhala godhataniyyuu qabdu yoo ta'e obboleessuma obboleettii haadhuma abbaayyuu qabdu yoo ta'e nama akkamiiti jettanii nama akkamiiti haati koo nama akkamiiti abbaan koo nama akkamiiti hiriyaan koo nama akkamiiti abbaa manaan koo nama akkamiiti abbaa manaan kee kaleessa maalidha kaleessa yeroo ati biyya jirtu waa qusataa waakaa yaada qabaa yoo akkas ta'e si milkeessa. Ati kee yaada siif qabdi abbaan kee yaada siif qabaa yoo akkas ta'e si milkeessa. Garuu sana ta'uu baannaan ofii keef of milkeessuu qabda. Ofii keedhaaf jechuudha. Ofii keedhaaf of milkeessuu qabda. Nama waaqayyoon biratti nama sii dhaabbatu utubaa tokko qabaachuu qabda. Karaa milkaa'ina keetiif jechuudha. Ngowwoomina of guduunfaa waa qabaadhaa yoos in jaalatamtu yeroo hundumaa waa'een keenya aminaan odeeffama baqa akkas taate sana jaalattee inni sun irraa nyaate inni kun akkana godhe jedhamuu hin qabnu nuti. Maaliifi warreen biyya keessaa qarshii miti kan jaalatan ati garuu maaliif ani garuu maaliif osoo akkattiin kanatoo sukkumte dhittu otoo saamunaan harka keessi kukkutuu otoo shiboon harka keessi ciru otoo duddi keessi citu otoo duddi kona citu otoo shindibeetii haadha hormaa dhiqu otoo waamichi haadha hormaa sagalee na duuchuu sagalee si duuchuu maaliif kanatti nyaatamtu maaliif yoo si gatee deeme jechuudha qarshii keetii yeroo si gatee deeme si gatee adeemu yoo qarshii keetti kan hin tayyuu sin eegun qarshii kolaadhee fi na eegattee abduu hin qabaatiin miti. Sinin jechuun jaaladha. Kanadhaayi dhugaa dubbachuuf sabboontuun goonni akka shamarreen arabaan jiru. Goonni ani gootummaa shamarreen biyya arabaa gaafa ishiin boolee galtu. Dhugaa dubbachuudhaaf ani gootummaan koo kanatti dhaga'ame gaafan boolee galu. Maaliif yoo jettan biyya afaan hin beekne biyya maalummaa isaa hin beekne gaafa dhattu ati goota gaafa itti makamtee jiraattu ati goota bakka. Kanaaf immoo goota taatee biyyaa baate goota taatee biyya afaan hin beekne dhatte gootummaan kee immoo furmaataan gootummaan kee immoo heebbaan deebitee galuu qabda. Gootummaa kee goota taatee ofan jijjiirattee biyyaa baate miti. Kanaaf iyyuu ammas goota taatee mul'achuu qabda. Alaabaa wayii mul'isuu qabda. Dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Alaabaa wayii mul'isuu qabda jechuudha. Ani ofii godhaa jechuudha waan baay'ee miidhame guyyaa bira garuu isinitti hima. Ani jaalalleen na nyaanne dhugaa dubbachuudhaaf
haati koos na nyaanne abbaan koos obboleessi koos na nyaanne garuu ofii koodhaafi gaafa obboleessi koo lakki akkas godhe sana godhe kana godhe gaafa jedhu lakki gaafa naan jedhu ani waan baay'ee asiifachi bakka namni tokko yoo rakkoo sitti mateera ta'e rakkoo nama sanaan obsitu waan baay'eetu jira jechuudha. Kanaafiyyuu gaafa sii galu qaba amma sirritti naa galee jechuudha. Sirritti naa gale kanaafiyyuu sirritti sinii galuu qaba jechuudha. Of ilaalaa umrii keessan ilaalaa nagaa keessan ilaalaa jireenya keessan ilaalaa yeroo tokko jechuudha of dhaggeeffachuu qabna jechuudha nuti. Ani yeroo tokko maalidha eenyummaadhaan kee dhaggeeffachuu qabda. Qaamuma kee qaqqabattee akkami qaamni koo bakka akkami qaamni koo jechuu qabda bakka. Kanaafiyyuu umuriin keenya waggaa 15-16 hojjanneef osoo hin taane waggaa 5 hojjannee gara biyya keenya. Waggaa 4 hojjannee gara biyya keenya. Isumatti of qabanee hojjannee bakkee otoo jireenya keenya jiraannu hojii keenya waanuma ta'e hojjechuu qabna. Biyya Arabaa waggaa dheeraa hojjanne waan nu darbu nutti fakkaata dhugaan darbu. Yoo barana konkolaataa bitteetta ta'e bara gara immoo qo'ee kan biraa jetta. Kanaafiyyuu jireenya hin guunneef umurii keenya saatii keenya hin guunnu waaqayyo nu gargaaree nu gargaarammooti. Isuma hojjannee waanuma ta'e waanuma ija qabu tokko hojjetannee gara biyya keenyaa gallee jireenya jiraachuu qabna. Baay'een keenya gola haadha ormaa keessatti miidhamneerra. Baay'een namaa miidhameera dhugaa dubbachuuf. Baay'een dhaloota beelaan hojjetu, dheebotanii hojjetu, ifannaan, wacaan hojjetu waan baay'eetu jira jechuudha. Kanaafiyyuu jabaadhaa isiniin jedha. Egaa jabaachuu qabna isiniin jechuun jaaladha. Guyyaa kaleessaa immoo yoomidha ijoo isin jedhe garuu dhiifama hordoftoota koo. Guyyaa kaleessaa jechuudha maalan argaa dubartii waggaa 14 hojjettee jaalallee koo fuudhii jedheeni qarshii ergeefi jette. Dhugaa dubbachuudhaaf namoonni baay'een kolfaadha kan isaan viidiyoo irratti hojjetan dubartii sana irratti jechuudha. Maaliif ishiinis shamarreen biyya Arabaa jedhamti jechuudha. Kolfaa irratti hojjetan isaanii jechuudha. Tokko dhufee na jeeqa. Ani immoo waa irratti hojjetee wayiin tuqeeti malee nagaa mitiin jedhe. Nagaa miti. Maaliif jennaan ani gola hormaa keessa taa'ee sayyuu hiriyaa koo itti fudhee qarshii ergaaf. Maal sila ta'eef? Ani yeroo kolfamee yeroo maal jedhamee itti irratti hojjetamu dhugaa dubbachuu kana baay'ee na gaddisiiste. Maaliif sammuu ishii waan guduunfe sammuu dubartii sanaa waan hidhetu jira. Waan rakkatte qabdi. Bakka waan rakkatte qabdi jechuudha. Amma garuu ani jireenya hin qabu jette. Amma ani jireenyuma tokkoyyuu hin qabu. Jiruudhuma tokkoyyuu hin qabu. Faluma tokkoyyuu hin qabu. Isayyuu gaafa biyya Arabaatti galtu waggaa amma kana hojjettee isaaf ergitee isaattiin fuusistee qarshii ishiitiin fuusistee gaafa biyya galtu isatu na eega jedhee nan ture. Inni nan eenyu obboleetti kun na eega jette. Fuudhee qarshii ergitee fi faagotee fuusistee waan ta'eef maal hojii ishee eega? Mana lama fuudhaa? Mana lama fuudhaa jedha. Kanaafiyyuu akkasittidha ni amma goyoomnutti. Si ta'uun qabu. Hiriyaas immoo birriidhaan hin bitinaa. Nuti shamarreen biyya Arabaa of qabduu taanaan baadabee yeroo tokko warreen online irra waxaxaxaxat jedhantu waan erga bakka waan akkatti yaa hoolantu gatii shamarreen biyya Arabaa xiqqeessa. Ati garuu hin xiqqeessi maaliifi sumatu laalama. Namni tokko suma ilaallatee gara kee dhufa malee nama sana nama waa'ee Arabaa yookiin immoo waa'ee dubartii Arabaa odeesse sana ilaalee miti jechuudha. Gaafa tokko adeemsa kee ilaalee yaada kee ilaalee gara kee dhufa jechuudha. Kanadha gooftaan sana eebbisuuf of kunuunsaa dhiirri hin dhabamu isiniin jechuun jaaladhaa. Faayattanii heerumtu gaalattisoota hin bitiina qarshiidhaan jaalallee isiniin jechuun jaaladhaa. Kanadhaa gooftaan koo sana eebbisuuf.
eebbifamaa. Shalom shalom.